Yaaddoon sitti baay'atee kana dhagaa kan jirtu yaa obboleessa koo. Phaawulosis dhiphina keessa taa'ee gooftaatti gammadii jechaa jira. Waaqayyoon yommuu yaadattu rakkinni kee hunduu xiqqoo ni ta'a. Gammachuu jechuun kanadha. Hamma fedhellee addunyaarra yoo turtan Waaqayyo dhiyoodhaatii hin dhiphatinaa. Daawitiin ilaali. Gara mana Waaqayyoo deemna yommuu naan jedhan nan gammadee siin jedha. Hubadhu. Gooliyaadiin adda isaa rukuteen yommuu kuffise nan gammadee hin jenne. Guyyaa mootii ta'een dibame nan gammadee hin jenne. Inni kan gammade yommuu gara mana Waaqayyoo deemnaa ittiin jedhan ture. Ishee burqaa gammachuu taate sana haadha gammachuu keenyaa gara haadha ifaa dubroo Maariyaam ilaali. Afurri koos Waaqayyo Fayyisaa kootti ni gammaddii siin jedha. Dhugumaan gammaduuf haga dhumaatti obsaan dhaggeeffadhu. Gammadaa, gammadaa, gammadaa. Qulqulluun Phaawulos Filiphisiis 4:4 irratti yeroo hundaa gooftaatti gammadaa erga jedhee booda deebisee dabaleen jedhaa gammadaa jedha. Erga takkaa gammadaa jedhee himuma sana keessatti irra deebi'ee gammadaa jechuun maaliif barbaachisee jenne malee garuu qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Filiphisiis irratti erge irratti gammadaa kan jedhe hima kana qofaa irratti miti. Baay'ee gabaabduu kan taate xalayaa abbaa boqonnaa 4 gara warra Filiphisiisitti barreesse irratti si'a 16 gammadaa gammanneerraa haa gammannu gammachuun koo raawwatee nan gammadee gammachuu gammadii jedheera. Sababa kanaaf ergaan kun ergaa gammachuu jedhamee waamama. Kan kana dhaggeeffattan hunduu anis duuka bucha waliin gammadaa siniin jechuun barbaada. Tarii yeroo kanatti afura dhiphinaa hamaa fi rakkina keessatti yookiin abdii kutuu keessa namni jiru waamicha gammachuu qulqulluu Phaawulos kana yommuu dhaga'u siif mijateera michuu koo anaaf gammachuun haa hafuutii samii fi laftiyyuu na harkaa badeeraa jechuun isaa hin oolu. Wanti nama ajaa'ibu garuu Phaawulos ergaa gammachuu kana kan barreesse mana hidhaa keessatti yommuu turettidha. Miilli isaa boolla diilallaa'aa keessatti sibiila jabaan hidhamee harki isaa funcaadhaan lafatti hidhamee osoo jiru erga hidhamee ji'a 3 yommuu guute gammachuudhaan guutame xalayaa gammadaa jedhu barreesse. Namni mana hidhaa keessa jiru osoo xalayaa akka barreessuuf carraan isaaf kenname kan maal jedhu isinitti fakkaata? Gidiraa mana hidhichaa, citiiwwan qillinxoo, warreen nagarafanii fi gara jabina isaanii, godaannisa garafamuu koo fi kanneen kana fakkaatan barreeffamoota gidiraa isarra ga'e ibsan hin barreessu laata? Yoo sana ta'uu baatis maatii isaaf yommuu barreessu irra tafkii isaa hin dandeenye, nyaanni isaa naaf hin taane, abaluun maaliif nan gaafanne, warra baluu maaliif na gaafachuu dhiisanii, ani isaaniif akkasan ture guyyaan kun ni dabartii wal nu taajjabsiisa. Qabiyyee jedhu kan qabu jechuu danda'a. Kanas yoo ta'uudhaa baate namni mana hidhaa keessa taa'ee xalayaa ergaa gammachuu 16 of keessaa qabu maatii isaaf barreessu hin jiru. Osoo akkas jedhee barreesse illee maatiin isaa sammuun isaa tuqameera. Namoonni kun waa osoo isa waraaniin hin hafanii of balleessuuf ilaata jedhanii dhiphatu malee baga gammaddanii mana hidhaa akka sirriitti lakkaa'anii baga waliin gammannee hin jedhan. Xalayaa qulqulluu Phaawulos barreesse garuu manni kiristaanaa dubbisuurra dabartee kitaaba qulqulluu keessatti katabdeetti. Phaawulos mana hidhaatti kan gammade gidiraa isarra ga'etti hin turre. Gammadaa kan jedhe gooftaattidha. Gidiraa isarra gahaa jiru irraa gooftaan isa gargaara isatti waan mul'ateef keessi isaa gammachuun waan guuteef warra isa waliin hidhaman irra darbee warra alal jiraniif gammachuu hamma hawwutti ga'e. Yaaddoon sitti baay'atee kana dhagaa kan jirtu yaa obboleessa koo. Phaawulosis dhiphina keessa taa'ee gooftaatti gammadii jechaa jira. Waaqayyoon yommuu yaadattu rakkinni kee hunduu xiqqoo ni ta'a. Phaawulos boolla diilallaa'aa keessa taa'ee akka gammadu kan isa taasise uumaa isaa yaadee waan tureefidha. Waaqayyo isa wajjin waan tureef warreen ala jiraniifis gammachuudhaan nan kadhadhaa jedha. Bakka inni hin jirretti sababa adda addaan namoonni wangeela lallaban baay'achuu isaaniitiin Kiristoos ni lallabamaatii na gammachiiseeraa jedha. Warreen mana hidhaa dhufanii isa hin gaafanneefis amma yeroo booda si'achi waa'ee koo yaaduu waan jalqabdaniif gooftaatti baay'ee nan gammadaa. Yeroo dhabdaniiti malee yaaduu illee ni yaaddu turtanii. Akkas jedhee xalayaa isaatiin isaan jajjabeesseera. Maddi gammachuu isaa kana hundaa garuu rakkina isaa olitti Waaqayyoon arguu isaati. Amantiin akkasidha. Phaawulos isa miillii fi harki isaa hidhame caalaa kan arge gooftaa isaatiin ture. Daani'el yommuu leencota wajjin ciise kan arge ilkaan leencota sanaa osoo hin taane uumaa isaatiin ture. Isxifaanos yommuu dhagaan isarra naqamaa ture dhagaa diinonni isaa galabaa fakkaatan baatan irra
gooftaa mirga abbaa jiru ilaalaa ture. Yaa fira koo, tarii jireenya kee keessatti dhagaan sitti fe'amee leenci silqimsuuf dhiyaatee ni jira ta'a. Phaawulosii fi qulqulloonni isa fakkaatan garuu waamicha siif dhiyeessaa jiru. Yeroo hundaa gooftaatti gammadii. Kiristaanummaan amantaa dhiphachuu, rakkachuu osoo hin taane amantaa gammachuuti. Kan uumamni gammachuuf ture. Waaqayyos waaqa gammachuu eenyullee namarraa fudhachuu hin dandeenye kan kennudha. Waaqayyoof gammachuudhaan bitamaa jedhameera. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 100 Wangeelli misiraachoodha. Wangeelli kan jalqabe dubartittiidhaan gammadii, tikstootaanis gammadaa jechuun ture. Cuuphaan isaas dhuga bahiinsa. Isatti kanan gammadu ilma koo isan jaalladhu jedhu of keessaa qaba. Kiristoos yommuu gidiraa fudhates hammeenya jibbee gammachuu fuuldura isaa jiru gidiraa fannoo obsaan fudhatee kaayyoon xumura Kiristoositti amanuu dubbii jireenyaa gara gammachuu gooftaa keetti seenii jedhu dhaga'uufidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25:21. Phaawulos gooftaatti gammadaa jedha. Qulqulluu Inxoos jecha kana yoo ibsu akkas jedha. Gooftaatti gammadaa addunyaatti miti. Dhugaatti gammadaa sobatti miti. Abdii bara baraatti gammadaa daraaraa harca'utti miti. Gammachuu jechuun kanadha. Hamma fedhellee addunyaarra yoo turtan Waaqayyo dhiyoodhaatii hin dhiphatinaa. Kitaabni qulqulluun gammachuu gosa adda addaa qaba. Yaa fira koo, ati tokkoo isaa filadhuutii gammadi. Daawitiin ilaali. Gara mana Waaqayyoo deemna yommuu naan jedhan nan gammadee siin jedha. Hubadhu. Gooliyaadiin adda isaa rukuteen yommuu kuffise nan gammadee hin jenne. Guyyaa mootii ta'een dibame nan gammadee hin jenne. Inni kan gammade yommuu gara mana Waaqayyoo deemnaa ittiin jedhan ture. Ani mootiidhaa, hojiin natti baay'ata, isin deemaa. Ani immoo maallaqaan isin gargaaraa hin jenne. Mootiin badhaadhaan kun osoo bakkeen inni deemuu danda'u baay'een jiranii gara mana Waaqayyoo deemna yommuu isaan jedhan gammade. Achi deemees teessoo isaa diriirsee mootummaa bakka bu'uudhaan mootummaan dhaabbilee amantaaf xiyyeeffannoo ni kennaa jechuudhaan dubbii qulqulluu isa fakkeessu dubbachuu barbaadee hin turre. Inni kan barbaade Waaqayyo jalatti kufuu ture. Iddoo biraa guyyaa 1,000 ooluu irra obdii kee keessa guyyaa tokko ooluu wayyaa. Godoota jal'inaa keessa taa'uu koorra balbala mana Waaqayyoo koo dura ijaajjuu nan filadhee. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 84:10 akkuma jedhe. Gammachuu hin baaqomiin ilaali. Mukti harbuu yoo daraaruudhaa baate iyyuu, mukti wayinii, mukti ejersaas yoo ija godhachuudhaa baatan iyyuu, maasiin midhaan yoo baasuudhaa baate iyyuu, hoolonni gorantoo keessaa saawwannis dallaa keessa yoo jiraachuudhaa baatan iyyuu, ani Waaqayyotti nan gammadaa, Waaqayyo sana fayyisutti nan gammadaa siin jedha. Rakkoon isa dhiphisus Waaqayyotti gammadee ture. Hinbaaqob boqonnaa 3:17-18. Ishee burqaa gammachuu taate sana haadha gammachuu keenyaa gara haadha ifaa dubroo Maariyaam ilaali. Afurri koos Waaqayyo fayyisaa kootti ni gammaddii siin jette. Yoo si dhiphiseera ta'e gammachuu isa ulfoofte sanaan akkuma Elsaabeet si gammachiisti. Gammachuu garaa isheetti baattee akka Yohaannis si utaalchisti. Na amani. Isaa booda akkuma ati gammadi isheetiin jetteen atis gammadi Maariyaam jechaa oolte. Duuka bu'oota ilaali. Si'a 40 garafamanii yeroo bahan akka nama cooma kutee daadhii dhugee waa'ee maqaa isaaf jibbamuun waan isaaniif ta'eef akka gammadan. Eeyyeen bara hamaa nama hin gammachiisne irra jirra. Kan arginu, kan dhageenyu, kan dubbisnu, kan barreessinu hunduu nama hin gammachiisu. Hojii hafuura hamaa fi oduu hamaa irraan ala wanti nama gammachiisu hin jiru. Eeyyeen sirriidha. Wanti hunduu nu sodaachiseera. Yeroo kanatti kan nuyi dhokachuu qabnu isa nama jabeessu sagalee Waaqayyoo qofa keessadha. Anillee kana barreessuu kootiin akkam na gammachiiseera isinitti fakkaata. Gammadaa oolaa, gammadaa bulaa, dhiphinni hunduu sinirraa haa fagaatu. Jechi isaa daddabalee akkas jedha. Yeroo hundaa gooftaatti gammadaa, dabaleen jedhaa gammadaa. Kan barreesse Daaqoon Mikaa'eli. Kan hiike Daaqoon Lammeessaa. Fromiorto kan dhiyaate.